dhageeffadhu. Ani jechuun I don't know sirra murteessuun barbaadu kan nama waliin haasofne tokko nama wajjin ammaati nama miidiyaa tokko irratti akkuma ilaaltu nam tokko bare namni kun bare uffata bareedee uffateef takkee nama tolfateef takkeen jaalasiif hubatasiif beekaa jechuudha miti namni tokko akkumatti nama laalee halaala nama laalee akkumatti dubartii amma akkasii hedduutu jira. Nama kan TikTok irra ilaaltu makan akkumatti jaalattu jira jechuudha akkumatti jaalaan miidhamtu fa'a. Garuu nyaan wallahi na dhiba gisee hedduu. gara qabsooti gara jaalalaatti yeroo jijjiirugaa yeroo jalqabaatiif naatii sinaapper jaalladhee bakka jaalladhee yeroo jalqabaatiif yaa isa dura jaalattee jirta. No. Riyaa qaba garuu jaalladhee hin beeku. Jaallatamee beeka. Jaalladhee garuu hin beeku. Jaalala yeroo duraatiif jaalattee yoo dhabdes nama dhagamaa yoo harkatti. By the way, as Itoophiyaa dhufee jechuun cidhaa gaafa godhatanillee as Adamallee dhufanii turanii viidiyoo wayii hojjetanii turanii maskii mangee wajjiniini akkamittuu daqiiqaa tokkoof akkasitti ilaalee ni deebi'e oolsiin jedhee namantaa akkasitti ilaalee ni deebi'e bakka akkam gaafa isaan siyooliin viidiyoo Oromoon dhiirti Oromoo ta'eetu biras jaalarratti fookasiin qabdu malee osoo amma warra biraa taate akkam godhanii beektaa si afeera fa'aa nyaata si afeeree takka obboleetti nyaata si afeeree. Maskii faatu ture raajuu faatu ture inni taa'ee naan jedhee ture anniin sodaadha. Hayi viidiyoo takka siyooliin mana I don't know jaartii yoo qabaate kan kabbaar no. Yaa ni sodaadhee baay'ee kabajallee baay'ee jaartii takka takkamu hariifaa jira si galee. Amma jaartii hariifaa jira jechuudha akka xiyyaatan jechuudha si galee. Alamma nam tokko ati amma nam tokko jaalattee yoo nam san arkachuu baattilee miifi shibbuna tokkollee nam tokko si afeeriti amma naman tokko. Anamma maayikii viidiyoo si wajjin hojjechuu barbaada amma Itoophiyaa dhufte. Nagee naan rakkoon hin jirne jira nam tokko. Eerpoortiitti illee anasisi mata waan qabin gabaa ba'an jedhani. Rakkoon hin jiru hojjetamaan rakkoo qabanii hojjenna. Yaa baay'ee akkasi jaalladhu beektaa siin sassadhaa dhugaa dubbachuu fi waggaa dheeraa wal beeknaa miidiyaa kanarratti gaaf tokko si qeeqeen beeku kan rabbiin kun na beeku soo si jaalladha. Wanta ati gootu hundumarrattu si jabeessa. Ani fatii amma wal dhiisne malee walillee bilbila turre quba wal qabna turre. So rakkoon hin jiru naa duwwaa amma jaalala keessaa baatee jirta jechuudha. Ba'ee jaalala keessaa ba'ee gidduu kana jaalala mubaarak musammaa tokko ilaalee innis naa ta'u dide. Mubaarak musammaas jaalattee moo? Ati nauma si quban qabne jaalachaa oolta haadha kanaan ni miidhamtaa bara. Amma dhiisee bakka amma dhiiseera. Aqimna akkoo manqasaaqasiisa jedhanidha. Wayii zaaraa bannaachi maal akkanis godhee azaaraati akkanan turre bara. Maal beekaani polotikaa irraa baanaani kunoo akka kana ta'e anoo akka kanatti of arge bara. Akkamna maal na gorsita amma lubo? Ani waan si gorsu jaalalti gaafeetee sin qabdu gin yoo si qabdellee if dhorki. Maal jedha namni tokko nama ati hin beekne tokko nama si hin beekne tokko nama tokko si hin beekne tokko nama fedhaa ta'u TikTok kanarratti taphateef dannaseef istaayilii qabaateef qofa yoo jaalatte hin miidhamta si galee si hubatu ta'uu danda'a. Dhiirti keenya yoo si jaallatee miti. Inkwaan osoo sin jaallatee si jaallateetu akka waan ati barbaaddu siif hin godhan. Yoo ati immoo osoo ati jaalatteeni silaa si gorsee sirrii miti kuni nama nyaata si afeereteen ki waan jaalatteef namni akkasiin hin jaan si galee kanaafuu hin miidhamta laal miidhamni. By the way naatiin nyaata duwwaa otoo hin ta'in yeroo rakkina kiyyaa nama na bira dhaabbatudha. Yeroo laayivii galu nama dhufee push na godhudha. Namanni yeroo kiisii isaa akka kiisii kootiitti nama ilaalu. Mallaqaa yeroo kiraayii manaa barbaadullee
nama push na godhudha. Jalqaba yeroon jaalladhu sana akkaataan itti na gorsee dubartiirraa gaafachuun hin bareedu yoo dhiirri gaafati tolaa. Miira kee gadi hin buusinii akka hin tuqamne minaamin naan jedhee yeroo sanarraa kaasee gara obbolummaatti jijjiire si galee. Innaa ammallee akka obboleessa hangafaatti akka hiriyaatti walii wajjin haasofnaa gargaarsa illee naa godha. So akkasi. Yaa baay'ee dubartiin qofxanni yoo itti koraa yoo itti basxasxas yoo itti bareeddi si galee. Of jajjuu dubartii of jajjuu takka argitee? Yaa. Baay'ee namni hundinuu dubartii akkasii dubbisuu illee hin sodaata si galee. Of jajjuu jechuun nama tuffachuu osoo hin ta'in haalaan of jaalatu. Kabajaa kenkee waan hunda caala dubartummaa kenkee dursuu. Si galee dubartummaa kenkee yoo kan irraanfatu ta'e jaalalti osoo jaalaltee osoo akka fedhe jaalalti sitti jiraatee jechuu of qabuu danda'u. Of gadhiiste ta'an nyaadhamtee jirta habiibti tabbayyaallash wallaahi xabba akka fedhe kubbuma miilaa si godhan haadhatiyya wallaahi soo raasin meeyaz qofxanna jechuu bakka. Na kaayyoo kenkee dagachuu baatu dalagachuu qabda ammas dalagatee taataarii siraa goobas nama ifitti boontu dubartii successful taatee ni jiraami taa akkasiisa yoo taate nama feete abbaa feete barbaaddee waliin jiraachuu hin dandeessaa jechuudha. Taate ofii jaalattee jechuudha. Si galee yoo siin taanellee kaati jaalattee ol jechuun kaati jaalattee ol si jaalatee si kabaju. Rabbiin dhageeffadhu waan nuti barbaannu gaafa nurraa fudhatu waan nuti nuuf kan namaa jennee yaannee beena jireenya keenyatti fidee nu kan. Si galee waan takka yoomillee hin harkadhu waan kana maara yaadu leevilii kiyyaa miti hin harkadhu jettu si fida Rabbiin. Kaati amma mucaa amma jaalattee kana ati amma mucaa kana jaalattee hin harkanne garuu ati ka guyyaa waan ati guyyaa tokkollee yaaddeen beeni. Because hin harkadhu jettee waan yaadduuf waan akkasii sanfaa Rabbiin fidee surprise si godha si galee. Yoo jabduu taate jechuudha. Yaa maayikii garuu gizee tokko asli si gaafachuu barbaada. Waan garaa kiyya keessa jirudha waan ta'eef gizee tokko gargaarsa naaf godhamee ture naa gaafatee ture asliini na dhukkubee ture yoo beekte sammuu kiyya si galee. Innaa yeroo sanatti maayikii sitti daawwalee asliin ituun laayivii irra jiru isaa wajjiniini Zaaraa sanyii acee beektaayii jennaan hin beekuu jette nambarri na fakkaata. Simbarri wallaahi. Yaa akkamii jennaan nambarreen jedheen anis isaanii nambarree jedheeni. Waan anaaf miti nama beekneef iyyuu. Simbarri maal jennaan Zaaraa sanyii acee sanyii Jawaar Mohammad wanti kun maqaan kun hedduu amalaan maqaan maakii orroodha. Maakii orroo nama qofaa jira TikTok kanarratti jechuudha. Si galee amma maakii orroo jedhamee namni hedduu nama akkasitti na beekee jiru. Amma maqaa abbaa kiyyaa fidee sila amma maakii abaluu yoo jedhani hin beeknu jechuudha. Maakii orroo jedhame hin beekan. Amma Zaaraa sanyii akkanaa sanyii maal jiru wanti sanyii jiru kun immoo nama hedduu qaba TikTokii yoo argitee jiraatte. Yaa. Sanumaa fi malee lubbuutii akkamsi wallaaleetteeti. Achii nambarree malee sirriitti na beektiin jedheenan. Na beekti sirriitti maayikiin waa'ee goositti himuu dandeessi jedheen. Innaa baay'ee miidhamee ture Dubaay deemee dhukkubsadhee deebi'ee. Sammuu si dhukkubee moo? Sammuu keessa dhahamee ture miti kunoo. Sammuun sun yeroo sanatti hin fayyine si galee sammuu keessa baay'ee dhahamee ture. Amileen kollee baay'ee cabee ture hoteela waggaa meeqa akkam biyya Omaanitti dalagadhe ni beektaati. Yeroo qabsoo irra ture sana nama dalagaa qabu. Nama mana rifeensaa hojjetu, nama suuqii hojjetu. Yeroo baay'ee suuqii keessa taa'ee yeroo laayivii galu na argaa turte miti. Yaa maal dalagatu ture. Ufteeti. No. Asitti malee waggaa lammanarraa yaa akkas. Uftee moo? Reebameen. Maaltu si reebe jechuun? Seenaan sun garuu dheeraadha. Beektamee.